السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمت خيني نت يوم دمين عند يوم سمون تيجي دمين ومت خيني تهون يقاون ما خيني تهون نو أرزازة عجائب ربيت مي أما فكيني في predictably structure moderni predictably لم تجام بوجه إذا درو من دليف أكا جايباتي سيرسات فجدما دوران بودران هنري موصلي بفي واسن شاري وياده فتما قبوفنان أتمان بيتو هندون فرتيف ميما فكينيا كينيون قبين تينيتوني في قبين حواس بيرا والبيرالاد يوني اندو بسيتيو نمواجيو تاليني ركبت سيغلي إريشتي قبابستي مال بوتي نموخانوني ركبت مالي نوارسي تقوي نمني كينيون نوتون ميما حيو تجاني نمني إساق والتجي yoo tajaani warreen gartee qubee hullee tanarratti ajaa'ib rabbii warra isaan haasofsiisan meelan yaanni isaan dhiyeesse yaada hayyootaati miti lakki kun hawaasa keessa baratamee jira hin ta'u hawaasa haa ta'uu baatu hawaasaniif gaarii taanaan wannummaan hayyoonni isaan bakka buufateeru wanni tun nuuf taatii fi nuun taatu hin beeknu addanuu laala jechuu bachi isaan geeffatan hawaasa keessatti hin beekamne seeyoomuu nu walii quuriyan nuti onqoye والله نديبان هدو ذاك نديب نام تكون التلفئة أما تديرات التلفئة دي تيجي حبيرات يو خانا رجير فو يوجرات ونكون فو جيت أنا كبدي إرينا خانا كبدي ونكون ديو disadvantage في advantage كبدي نلقي ركنا سيتو بواسير رح أقول ده جاني يوني في يا ذكر هذا جيس يا تجوزا فقط لك يكون هذا خيزة تنبرغن بنو روتينوان كنا أودر رامفو دمنه Udah orang ketemu sama Alim bin, mereka yada yoda di tu koi, yada yoda di nama yada nama apa berarti? Tiba nama guru di, ama guru bahasa wan ajaibat di sini, mungkin Kenya, wan ini di sini. Doktor itu ko, bagai kisah hot bijak curang, dah aku ni jawab tuji, yada bicara dari, amma kan nama lelaki ko biar mana rumah ko jadi wahid tu, wan ini rakyatnya tahu itu raja. Kan yoda dami for Yesus, yoda tapi mumo. حواسني برات وفو في خدم روز أكل مرة كذا كوبي متى خينيا تكوني بافني أما فاني كوبي لاتي توم بيكوا عليك تدا نوان نم يور شكل سيسون كوني كوبي متى خينيا أما تأخذ سجل الرا 2004 وان كان يهذا كان لفخاي تنخي أما بيكم سان ودي في نقول وجد أبوكم تمات علي من برن ماري بيوان كنادن هازون نمتوكو akkamitti oromummaadhaaf yaadii oromummaadhaaf dubbatu oromummaadhaa yaaduun ol baaneetu maal kennee guyyaa lakkiitun hin taane lakkiitun taate mee amma sheekota waan biyya teenya tana keessa jiru itti seenime hin jiru si galee hawaasa keenya dammaqaa nama tokko beekumsaan dibaarra buluu qabna beekumsaan dibaarra buluu barbaachisa malee akkanumaan kaanee booqumne babaratiin ummaarree hedduu takka irratti haasa'uun nama sanuu nama fuulduraaf gana oromummaadhaaf yaadu dhoomsiisuu taate maaliif namti kun akka inni juutti fedhu kijiba haajuu fedhu bu'aan haajuu sagalee waan kana irratti kalaffee dubbata namni kun dubbatti galata qaba malee saniifuu wanni nan dhiyeesseef bakka kanatti wanni nan dhiyeesseef qorannaadhaaf malee ammaaf hojii takka ooluudhaaf miti jedhanii jiran namooti hedduu sheebaqni sappaloo dhaatan mee sheebaqni sappaloo qubeen isaa hirmaanta ni jirti kun galata qaba hin arrabsina wallahi dhugaan isin hinjaa hin arrabsina maaliif namni tokko eegalaffee galata qaba yoo ta'uu baatte akkuma taanetti waan hin taaneef san bu'aadhaa wajjin bu'aa isiirra dhibeesii irra guddoo jechuudha wajjin irraa deebisuudha qabna malee namicha kana arrabsuun gahee keenya hin turre hin arrabsina dhugaan isin hinjaa hin arrabsina wallahi